Ijoollee baddeessaa yoo seenaa wajjin qabdu. Ijoollee bookee miti boortee jechuu kiyya. Bookee miti. Boortee. Duraanumaa bookee miti gaa boortee ture. Boortee ijoollee boortee illee ijoollee baay'een saahibaa. Boorteen tu yoo eessa jara keenya. Kana wannoo kana karma wannoo Harargee lixaa kanatti fakkaate boortee. An boorteen beeku bookeen beeku malee. Achi tola aneetu beekamaa itti dabala sirkii isaanii qaba asuu warra jiran baay'ee. Duuba ijoollee baddeessaa yoo wajjin rakkoon dabarsine ijoolleen baddeessaa kana rakkoon dandeessu. Ijoollee baddeessaa ta'uu irra kan hin jiru. Isaan irra rakkoon isaan. Rakkoo rabbi sitti fidamaa dadhabdee dandeetti minamuu hin danda'u. Rabbi yoo barbaade adiima akka keetii kana rakkisaa bara. Ana akka tuffadhee hin jira maal rakkinni bar maallaqa qofaa miti. Gaafa warra sodaadha inummootu osoo aggaaroon dhayne dura ijoollee wannoodha ka jimmaan keessaa dura. Ani immoo ijoollee wallooti wajjin rakkina dabarse. Taarifa deemeetiin jira baranillee. Wallaahi. Wallaan gaagwaa san hedduu xiqqishoodha. Gizuma saniin baradhee ani Harargee fi Arsii Oromumatti hin beeka. Arsii Harargee ijoollee Arsii fa'aa baay'ee dura koo hojii dabarsine. Baaraan deemtee? Baaraan hin deemee. Bakka kutaa Oromiyaa hundaa waliin naannoo hin dhufa. Irreecha irratti. Kootu bakka hojii dhedheenaa. Asiin Harargee irraa olee gallee Baalee dhaynee Baalee irraan Arsii as dhufnee Finfinnee Shawaa keessa baanee akkasitti Jimmaan iluun walloon wallaggaan akkasitti zoorree Gujii Boorana daawwannee Adaamatti deebinee gattenne. Karaan akkatti shir nama godhee nama naannessu karaan dur tokko hin jiru isaa karaan akkatti shir nama godhu tokko. Xiyyaaraan deemna. Amma xiyyaaraan deemna. Baddeessallee xiyyaarri eegalamuuf deema baddeessallee si geessina. Fuultakkee Oromiyaa hunda waliin geennee Adaamatti gattennee qaban ofirra. Akkasi bakka. Ni ta'a booti atummaan hin hafin. Akkasi dura dirree dhawaa buuneet hawwadaa hidheenne sanboodarra. Hawwadaa xilqifannee jimaa ajaa'ibaa kana qamaanee hawwadaa irraa. Achi ammas gaddeebina karaa biyya biratti. Xiyyaarri eenyu si yaabbisaa? Xiyyaarri birrii 3,000 2,000 rakkata. Xiyyaara dhiisi yaaddee waan xiyyaaraa waa hunda anaatu danda'a. Atummaan dhufnaan natti dhiisi xiyyaara 3,000. Eenyu si yaabbisa jedhe xiyyaarri 3,000 rakkata yaa. Ay xiyyaara ni yaabbatta gaa xiyyaara yaabbatteetuma bakka feete dheeyiteetuma irraa buuta. Baalee uumma xiyyaaraan dhaquu dandeessa wallagga xiyyaaraan dhaquu dandeessa. Bakka irreecha dhufe kaa akkas taanaan. Irreecha kootu gaa irreecha kunoo irreechi dhiyaateemi torbee lamaa tafeefi. Haadha seenaa yoo dila kana ganan akkana deemnu kutana isii yoo ni dhufti moo ni hafti. Haati seenaa asumaateettu maal gooti? Fidii kottu boolakkiyaa fidii kottu hojjuma yaana. Nama lama olii galtoorraa? Egaa marra koo qabe isiin illee biyya lallaaltisee wajjini. Hin ta'u akkasitti. Isii hambisiin isii fidiite kottu. Akkas wayyaare? Akkas wayya booda hin ta'u lakkee isiif jalaan hambisiin. Koomenti isii manumaateettu dubartii manaan tolti jedhaan. Kun warra waan biraatiif deemu kun. Maaliif dubartiin manaan tolti? Mana eedika. Isiin zabanyaadha kama. Lakkii fidii qottu. Turtuurri jenna. Hin taatu. Lakkii isii fiddeetuma dhufteetuma isii nam sadiin bashannanna. Akkas wayyaare? Akkas wayya malee isii hambisiin. Nuti bakkanumatti si feena laan nuti si feena isii wajjin si feena immoo obaa si feenu. Barumsa hoo seenaa inni barumsa keessa addaan kuttee olii galtoorraa? Way sababan dhabda ba dhiirtituun sababuma takka dhabdanii ba isin dhiirtituun laa ilaaha illallah. Sababa tijaartii harkaa baafattan inuma dhabdan inuma. Wallahi maammudoon kun si qofaa miti bara addunyaa guutuudha. Jaartii harkaa sababa itti baafatu numan dhabuun sin jee yookaan dalagaa jaa yookaan wooma takka jaa. Egaa ani amma sila daqiiqaa takka akkasii na bira haftuun barbaadu daa'ima barumsa eenyu geessare. sababni harka meegaa saniifuu hin fidduu jechuudha.
Yoo Yaa ammoo dhugaatii kunuun wajjin dhufna ta'e ganaa waggaa dhufu gaafa barumsi cufame ta'a. mee hordoftoonni kan kee akkam jaaduuba mee silaa dhugaa keetii jedhanii isin dhirti sababan dhabdanii si qofaa miti. Warri koomitiin baratummaa yaada bareedaa itti himnan achumaan amanaba. Dura adeemtu jedhee amma amanani. Amma maal amanan? Dhugaa keetti seenaan barachuu qabdii yaada. Dubbii tana keessa wayii jira dhaabbaddu meeti. Seenaan barachuu qabdi. Seenaan namni haati faatee haa eedu agasu. Haati faatee yoo laabii seente dabtee irraan baatu daa'ima beelanne jala ajjeeftuufi. Nam tokkorra dhiistee dhufta gaa. An seenaati yerama tokkotti dhabanu. Amma sababa harkatte yaa akkanuma si qofaa miti dhiiruma hundaa takkanaa. Gizee bashannanuu fadhan jaartii sababoota akkatti baasanii jalaa baafatanii amata dhufuu dhuftaa taa'ee baqqa'eef akkas taate. Akkasoo yaaree faamilii irreecha kana lee hafuu kiyyaare. Irreechammaa kootu malee. Barumsi badame kan ta'u amma nama hundaa. Bakka jaartiin hin jirre shayxaanaan nama dhufa jeetii baran si yaadeetii bar. Akkas yaani bar. Shaytaan yoo dhufellee yoo Dubaay jaartiin isanii deeman nama dhufa malee Itoophiyaa ogalan namatti dhufa godha obboleewwan illee jiran. Itoophiyaan tun biyya raamataati. Disoorri Itoophiyaa cinqee akkasii hin qabu jimuu maqamee. Amma warri shaytaan akka itti dhufu barbaadu jaartiin isee Dubaay deemaa bar. Tananuma jii Dubaay shayxaana guddaa jira boo. Akkami ati deemtee turteemi? Ani deemeetiin ani beektaaniin gizee jimaa kanan fadhaa namarraa ajaan qabu. Gizee namni natti haasees nu mollololo afaan kiyya wallaalaniitu mana dhiisan firraa. Jimaan hin jiru achi. Jimaan hin jiru bakka maraattuudha jedhituma firraa na dhiisan. Bashannanee garuu Dubaay yoo dhiitte inni bashannantaa ni taznaannotaa bakka hedduu dhiitte sii galee. Guyyaa meeqaan turte? Guyyaa 15 turee dhufeen. Birrii meeqa hojjeta guyyaa 15 bashannanuu? Jechuun gaa maallaqa gaa akkuma dandeettii keetiiti. Akkaataa baasii keetiiti. Akkaataa ati itti gadhiistuuni. Hoteelliinis qaaliinis ni jira, qannasus ni jira. Innaa akkuma itti maallaqa baastuuni. Ani immoo maallaqa ittiin fitee dhufe. Dhalaa fi dhiirri takkaa miti nuti waan agarree binnaa waan agarree laallaa bakka hunda dhaquun fadhaa. Akkas biyyittis jalaan dhumtu boo maallaqa fixa malee. Innumtu mallaqa wadhu waan biyyi dhumtu eessa dhumti? Ogguu achi dheete fagoodhaan masadda faffagaatti. Eeshi. Bakka ati Dubaay dhaquudhaaf miliyoona 3 qopheeffattee deemuu qabda. Birrii Itoophiyaa miliyoona 3 moo? Yaa. Birrii Itoophiyaa miliyoona 3 moo? Hedduudha. Maallaqa achi viidiyoo si garsiisu bee maallaqa achi miliyoonni 2 haga inni ga'u wallaahi miliyoonni 2 laa maallaqa achi si garsaa dhaabbadhu miliyoonni 2 qoftiinuu jechuu boorsaa keessatti mul'atu wallaahi warabbal kaaba amma ijoolleen achi jirtu ni beeti miliyoonni 2 achiitu jechuu maallaqa waa xiqqishoodha hedduu. Miliyoona 3 bashannanuu irra hojjetu na wajji. Hai maaliif of hojjeesta boo?